جبس إيشي خلاص جبس أنا أصلا بترخي اسمع جبس وقت وجهنا ما ليش أعطيك من ديمتو جلاد يبي وقت وجهنا ما خسارة أنا بدي بركم وجهنا ما خسارة أنا بدي دم بلاد دبرة بدي هاي البوزيتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا خبجمتوتا خينيا ديبنا رفني جرا مالين ديبتا مال قبتني رفتنجتشون كيسنو لمو أكما بيكمو دعوتوتا خينيا خالي جوال عبدي جبسين توري ما يرج جبسته وين رج جبسين سوينا فرد عبتي أنا مراتوني نافتي برادين فاتني وجي خيسنيا داودرين جتني سي namni naaf nan jiru daawwattoota kabajamtoota rigaa dhalaa tahee namnummaan onneen turitti dhaabbattu namni onnee qabu namni naaf nan jiru koomantii teessanis koomantii nama takka takkaatis arkeetiin jira gisee naan akkasitti laalee yaani butamee telefoona cabsees isin sanirra dhaabbatanii tun haadhayaayitii jettan ani dhugatti haadhayaayitii le'innoolee tuqamu malee nama hin tuqu ifirratti hin du'a kara biraa yaa'ee kara biraan qabu jechuudha kabajamtoota daawwattoota rigaa sanumaafuu baga jettanii warreen yaada akkasiin akka natanis warra mana jaalatu jechuudha baga yaada feetan ibsatan jechuudha sanumaaf eenyu na duubatti argattan ammadi maal asii godhaa gurbaan kun kayaayii dhiyoota hunda itti isin jiru akka ettaniin beeka jechuudha dhuguma asin mana kiyyaatti illee dhufee yaa'ii godhee sababni irra dhaabbatee yaa'ii godhee sababa intala saniiti innillee akka fedhallee ta'u ita kana akka nagaatti kana nagaatti duraan waliin jirre jechuudha sanumaaf intala bikka inni mana rifeensaa qabaa sababa isin itti deebitee شارع رت تشينكته شارع جونجا شارع جزين سنينجو خرام مخينا بكا خرام مخينا رت دلقيت شو منار فينسا منسا خرام مخينا ترياتا بيتي خيسي جرودم بياربات يتش دابته تشينكتاني إنس دفعت منو ما تشينكيتشو أبدو ما تشينكيسي وان كنا قولي ساي بخيتي نانجة تنتر يا سنجالة توديه مية شوني كابدر كيدان فوديه شوني كابوي شورا سنمافو مي سنة اللي دايسة سلامتا إسنجافته سنبودو وايد دواسوينا سلامتا قفدام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تافي جلدمتو تقسم الصبرتو نكينيا أكم جرتنا نلاتي سني كنا ولدت ديبني جرا مالين ديبتني جتون كيسا ينولو قادا سببا انتلو نبرا فاتور تساني أبدي جالت تساني أمت جرا خناو سايبان توري هريوتا توري والجالت توري وجني واحد دبر سنيرا سببا انتلو سني تكو مفي نتك أباني والأمنية جرّاجول. تومو لقادا يروسنتي حارتين تري أنا اللي قتشي جتشيني ماتو يعني سيني ماتو هدونا عرسي تري هبدي أنتي سايبك يتا هرياك يتا توقفا هاد منا كاي جنجنون سا ندلن سجرا نار سجرا إني لما فانمو erga janajjanatti immoo intaloo kana akkamitti dhiisaa janajjanteeti akkamitti dhiistaan jedheeni mormuu ture jechuudha. haa ta'u malee abdiinis eeyyamuu didee isiittis yeroo baay'ee deddeebi'een akkasiin eeyyamtuuf gaafataa ture. Gamoo hundaanuu bas ni beektanii isiinis hin eeyyamne innis hin morme an halliin an qabu akkamii intaloo kana ofirraa muruudhaa halas erga jirris naan eeyyamneeti. Sababan intaloo kanaa jiraan nama amoota meeqa waliin jiraanne abuu kiyyarra intala kana ofirraa kutuun qabaa jedheetiin murteeffadhe amma akkuma ta'ee mana kiyyas dhuftee gaggabdee sumayyuun hin qabsiisa sumayyuun isa waa baay'ee na gochuu turte jechuudha. Amma rabbii haa galatu akkan ta'e isiis ofirraa mure silattu jarriyaa akkuma duraa kan intaloo fidee dhufuuf jedhanii bilbilan irraan kaatanii abdiin mana hin jiru maal diriya naan jetti. Alla innoolees wanni hin jeef ammaas intala fidde jeetiin guyyaa dhufte mana sirraa banuuti. Amma dura qabattee deemtaa ni ween beektaa? Dhugaadhaa kanaafaan immoo saniifi nulaarraa banuuti. Feetiin bilbilaan waan kana isinittiin immoo akkaataa itti ofirraa kutallee waan baay'eetu jira. Bilbilaan isinitti immoorra mana jirtanii abdiin mana jira waan tan jedhee si gaafachuu tureefi bilbilaan itti immoollee hin feenee dhugaadhaan itti mufatanii jiran yaati manaataa akkamitti ittiin deddeemmattaa'u suma turakkoo qabaa naan jechaa turte. Dhugaadhaa an jecha sirra dhaabbadheetin malee namoonni hedduunis yeroo duubarraa ta'an dhugaadhaa abdiin akkasii dhalaadhaan deddeemmataa sun amaluma isaatii naan jedhanii jennaan anis aasaasii dubbisiisan fudhadheetuman abdiin akkas ta'a nama akkanaa ta'a saayiba kiyya ta'a akkamittiyyuu
haadha manaas mana kaayee jana tajidhu irraa kaasee anis aareetiin akkas gochuu ture amma immoo intaloo akkan ta'e ofirraa kuteera duraan dhugaadha bakka dalagaa kiyya dhuftee na cinqitee dalagata na kuttee sanuu bakka dalagu shaaraarra bakkuma namni hedduun itti argamuudha karaa makiinaarraa jechuudha. Sababa sanaan aariyaan sababa abdii dalagaa kiyya dhabuun qabaayii maaliifin dalagaa kiyya dhabaa na aarsee jira. Tokkoon abdiin fuudhee an dalagata kiyyatti deebi'u tokkoon immoo intala ofirraa kutee jiraan nagaa ta'ee jiraachuudha jechuudha kaayyoon kiyya akkuma ta'e amma intala ofirraa kutee jira kana fayyifachuudha jechuudha kaayyoonan gidduu kana bilbilaa fi ture isiin illee ni jirti kunoo dubbachuu dandeessi. Manan jiru naan jetti manan jiru bilbila waliin sigala haasuu aadaa deemnee naan jechuu turte. Intaluma saniin deemte jedhee bilbila sigala haasuu didee abdillee mana hin jiruu siin jedhe. Tamam. Abdillee guyyuma lamaa fi malee yaani guyyuma xiqqoo fi malee dalagaa isaarraa mana jira. Mana jira. Beekaatii dhaan isuma sana nurraa murtaa halaas. Isiin amma isa kutte. Isii ofirraa kutee kaa ofirraa gaggeesseeti lammata ulaa mana kanaas hin dhufinii jedheetiin kalasa akkuma ta'e gorseetiin. Amma gara dalagaatti deebitee akkasiin yaada jijjiirte nama biraatti jirumtu waan baay'een gorsaanatu nama siif fida akkas jedheetiin akkasiin na biraan dhufne godhe dalagaatti deebisee jechuudha akka akkasiin dalagaallee deemtee dalagatu intaloon dalagaa dhiistee guyyuurraa galgaluurraa ganamuurraa mana kiyya dhaabbattee atillee arguu turte. Niin argaa akka mana keetii kana dhaabbattee sichiingitu argeen hin jira. Ani waan isuma tanaa homaa deddeemtaanii shaaruma sana irrattuu jaartii ta'e taane waraqaa sitti hin qabdu. Waata akka siguruu dandeessu. Naannoo wajjin akkamittiin qabala biyya alabaatti kan jiru shaaraa biraatti kan hin jiru suma anuma dhuftee udana qabdee suma kana iyyuu hin qabsiisaa. Nama qaabbachiiste harsa nama qaabbachiiste. Duuba akka maaltu natti dhaga'ame na aarsee jechuudha. Duuba akkamittiin sababa abdiin dalagaa kiyya dhaba. Sababa akkamitti guyyuurraa dhuftee ulaa kiyya dhaabbattee mashaakalatti goote. Abdiin immoo maa morma tokkoon dhugaadhaas hin barbaadu jedhee maan irraan dhorkin. Dantaa keetii si fidee fuudhii deemi maanaan jedha na aarsee miira keessa na naqee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf abdii miira keessa na naqee ture jechuudha. Maaliif? Nama nu maarsiti. Ana nama dalagatee jiraatudha dalagaa kiyyarraa hafe guyyuurraa 24 mana kiyya dhaabbattee yogguun fidee dhufu asii haasaa gaarii argadhu fuula gaarii argadhu gamoo hundaan jechuudha ni rakkadhe gidduutti isii biraa galatan qabu isin biraa galatan qabu duuba akkam ta'a namni kun ati ta'e isiitti dhiitteetuma nuti kuni nama haayyoo waliin qabu nama hojii nyaate isiitti dhiitteetuma isii tan firra hambistee wanti jettu bikka karaa irratti nintuma akkam godhe biyya arabaati yoona tumeeyyuu ganaan daganaa mashaakila biraa hidhaa jechuudha dalagaa dhabee jechuudha dalagata kiyyarraa'u na ambisanii jechuudha. Ati soddoma sirii kan nuti dalagaa jechuudha. Akkamiin godha duuba. Furmaanni jechuun tokkoon abdii fi isii walitti fidee walirraa xumurachuu abdii. Duuba ni fuudhee jechuun ni qabda akka fedhallee ta'u mee masalaan hatta abdummaan kun yoo jaalate dirqumaan fuudhee jechuun ni qabda. Akkamiin godha duuba narraa fuudhee intaluma san fuudhan. Hatta ilaawa sababa sitti dalagaa san dhabdee dalagaa sanii waan ta'eef malee dirqiidhaan kan inni fadhu iyyuu fuudhee intala firraa mureetiin jira akka isiin dhufne gorseetiin akka namatti eerumtu godheetiin jira nama biraatti jechuun jira jechuudha. Dhugaa taatee hijiba taatee walumaan kalaallu ta'e jechuudha. Anilleen afmee nama kana nama hojii nyaanne kan nama hundatti jarjaranii firraa muruun gaarii miti jechuudha. Sanumaafiin isa kana ka guyyaa idaallee akkasitti jaalalateenyaaf waloo naa qopheesse viidiyoo irratti waloo naa qopheesse arguun dhabdan jechuudha. Nama hunda akkanumatti duudaa garaa walitti ta'uun gaarii miti. Anarrallee borullee intaluma sanii yoo deemu baatee nagaan dhufee mana keenyaan akka duraanii nagaa wajji jiraannaan duuda bal'aan qabaa fi intala immoo harkaa isiin danda'uun jeeni intala nutti hin fiduu intala mureetiin jira akka isiin karaa dalagaa deemtu gorsee akka nama biraatti heerumtu godheetiin jira. Hajuu afaan isaarraa dhageessan jee yaada. Sanumaafuu daawwattoota kabajamtoota kiyyaa sababaan aareetiin jechuudha. Ani bilbila abdiillee uumaa keessa jira bilaashii miti jee bilbila isaallee cabseen ture. Edaa agartanii jirtan jechuudha. Bilbila isaallee cabseen ture. Aara naqqabaa rakkoo